السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نقافة يا خيساني الحمد لله. أراسي مو برنوتا duraan dabarsine gaaffii nama hedduu jechuudha. Nuuf hin galle irra nuuf deebi'ii irra deebi'ee akka nuuf galutti nu ibsi warra naan jettanii. Kanaaf jechuudha barnootuma viidiyoon duraan isiniif maxxansa irra deebi'ee akka isiniif galutti gabaabsee isiniif qabadhee dhufe. Kanaaf warri haaraa dhuftan immoo subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Warri immoo duraan maatii keenya taatanii jirtanii like share godhaa. Viidiyoo hamma xumuraa daawwadhaa. Wanni isiniif hin galin yoo jiraatte karaa komantiitiin nu gaafachuu dandeessan jechuudha. Komantiin hedduu takka warri komantii nuuf gootanii galatoomaa isiniin jenna. Achirra dhaabbadhee alillee waa hedduu isiniif barnoota hedduu komantii teessan irra dhaabbadhee gaaffii keessanii irra dhaabbadhee isiniif fidaa jechuudha. Ammallee ammas gaaffii keessanii viidiyoon duraan maxxanse irra deebiinuuf maxxansee warra jettanii jechuudha. Kanaaf immoo irra deebii akka isiniif galutti isinitti agarsiisa jechuudha. Warra karaa feesbuukaatiin liinkii yuutuub yeroo irratti dhooytanii yuutuub seenuu hin dandeessan subscribe like godhuu hin dandeessan jechuudha. Imeelii isin gaafata. Imeelii yoo itti galchitanillee hin hojjetu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf mee viidiyoo takka karaa yuutuub irraan seenne yoo subscribe godhuu dandeenye like godhuu dandeenye moo hin dandeenyu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf mee feesbuuk irratti dhooyne jechuudha. Facebook irratti dhooyne gisee Facebookni keenya haala kanaan nuuf baname gubbaa kanarra dhufneeti bikka piroofaayilaa kana viidiyoo takka liinkii takka ilaaluudhaaf jechuudha. Liinkii YouTube takka argachuudhaaf fakkeenyaaf amma ani ummunaaf kana jala liinkii hedduutu jira. Viidiyoo hedduutu jira jechuudha. Viidiyoo YouTube fakkeenyaaf gubbaa kanarra dhufne bikka sarchii kanarratti mee ummunaaf jeetti barreessa. Isin immoo viidiyoo agartanii tanuma yuutuubii feesbuuk irra jirtu jechuudha. Irra dhooytanii isin diddita akkaataa itti seenuu dandeessanii fakkeenyaaf gubbaa kanarratti immoo ummunaaf jeetiin barreessa. Ummunaaf je'ee haala kanaan giseen barreesse. Ummunaaf jeetiin akkanatti barreessa jechuudha. Kana jala viidiyootu jira. Viidiyoo yuutuubii irratti viidiyoo yuutuubii irra jirtuutu azalaas jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf viidiyoo akkanaa kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti yoo dhooyne viidiyoon tun immoo liinkii yoo viidiyoo ta'uu baattee liinkii qofa karaa yuutuub teessee fiduu liinkii qofa irratti dhooytanii liinkiin isaa halumatanii subscribees laayikis godhuu hin dandeessan jechuudha. Yuutuub isin neetu jechuudha. Viidiyoo qofa isii akkanatti jirtu kana ta'uusi. Kanaaf mee amma viidiyoo kanarratti dhooyna. Haala kanaan nuuf banamtee mee amma subscribe barreeffama qalama diimaadha kana subscribe kanarra dhahee subscribe godhuu hin dandaya. Yoon bikka kana dhahee subscribe godhuu hin danda'u jechuudha. Sign in kanarratti yoon dhahee imeelii na gaafata jechuudha. Imeelii na gaafata jechuudha agartanii. Kanaaf irraa hin deebi'a. Imeelii kana yoon itti galchisiisnaaf hin hojjetu jechuudha. Deebi'ee laayikii godhee ilaallabe laayikii irra yoo dhooynes kunoo akkasuma imeelii itti galchise bikka diimaa kanarratti yoo dhooyne kanaaf jechuudha. Isin amma gubbaa bikka tuttuqaa sadii kanarra dhuftaniiti tuttuqaa sadiin tana tagadii tana osoo hin taane tuttuqaa sadiin gubbaa sanarra kunoo labbatti jirtu jechuudha. Karaa harka mirgaatiin labbatti akkasii jirtu jechuudha. Isii olii isii gubbarra jirtu osoo tagadii tana hin tahin sanirratti akkasitti dhooytan. Egaa akkasitti dhooytan kunoo barreeffama kanaa isin dhufa. Barreeffama kanarraa barreeffama sadii gatan afur ol hambistanii open in browser kajoo kanarra gartanii kanarratti dhooytan barreeffama walakkarra jiru kana kan amma irra ofii isinitti agarsiisu jiru kana. Kanarratti egaa dhooytan karaa yuutuub kunoo isin fidaa jira jechuudha. Daqiiqaa
Egaa akkanatti nuuf baname jechuudha. Akkam goona gubbaa sanirra dhuunee ammaan tana sabiskiraayibiis laayikis godhuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf reefu amma laayikis godhuu hin danda'a amma laayikiin godhame kunoo amma kunoo laayikis godheetiin jira sabiskiraayibiis akkasumatti godhuu dandeenya jechuudha. Haala kanaanii viidiyoo karaa yuutuub irra itti seentanii laayikis sabiskiraayibiis haala kanaan godhuu dandeessanii jechuudha. Warra viidiyoon nutti hin mul'atu barreeffamni nutti hin mul'atu fakkeenyaaf viidiyoo daawwachaa jirru kun barreeffamni isaa fagoo jira nutti hin mul'atu warra jettaniif jechuudha. Yeroo akkasitti viidiyoon isinitti mul'achuu dhabe barreeffamni isinirraa fagaatee isinitti mul'achuu dhabe rakkoo bilbila keessanirraa ta'uu mala jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila shabakaa daataatti fayyadamtanii warri daataatti fayyadamu hedduun jechuudha. Shabakaan daataan laafaadha. Kanaaf rakkoo daataatis ta'uu mala rakkoo bilbilaatis ta'uu mala jechuudha. Kanaaf haala ofitti akkas buttanii as dhiyeessitanii qubee ta'uusii addaan sirriitti baafattanii ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf akkanatti viidiyoo tanarra viidiyoon tanuma haa ta'u jechuudha. Isinitti hin mul'anne fakkeenyaaf viidiyoo tanarra akkana gadhooyina. Egaa akka gadhooyina kunoo setiingii fakkii setiingii takkaa kun gubbaa kanarra mul'atanii agartanii bilbila nama gareetii irratti immoo tuttuqaa sadii jira jechuudha. Bilbila kiyya kanarra fakkii setiingiitu jira. Kanaaf anama fakkii setiingii kanarratti warri fakkii setiingii kun hin dhufneef immoo tuttuqaa sadii sanirratti dhooytan jechuudha. Egaa akkasi gadhooytanii saniin booda kunoo fakkii setiingii sanirraan dhaha viidiyoo daawwachuu jirtan san jechuudha. Sanuma akkasi gubbaa sana dhuftanii irra dhooytanii eegasii kunoo barreeffama kanaa dhufa barreeffama dhufu kanarraa amma meeqarra jira kwaalitii aawutoon 360 irra jira jechuudha. Yoo akkanatti immoo 360 kanarratti isin amma 360 lakkoofsa birarraas 240 kanarraas isiniif sanirraas isinii jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf ooftanii lakkoofsa irra wayyaadharra godhattanii daawwachuu dandeessan jechuudha. Akka sagalee qulqullina olaanaadhaan dhaggeeffachuu dandeessan. Sagalee yoo hedduu isinitti hin dhaga'amne ta'e fakkeenyaaf ammaanii akkana kunoo 360 irra jira jechuudha. Ofuma isaatiif irra naaf geesse. Kanaaf amma gisee isma kanarra dhooyina. Isma jalqabaa kwaalitii aawutoo kanumarratti dhooyina jechuudha. Kanumarra dhooyitanii isin immoo gukkasii dura warri tuttuqaa sadii jawwaalli isaanii tuttuqaa sadii isiniif tuttuqaa sadii sanarra dhooyinaan immoo qattituma lakkoofsuma kanatti kunoo gaduutti isiniif fida jechuudha. Isin barreeffama kana isiniif fidu baatees yoo barreeffama kana isiniif fidu taatees immoo kwaalitii aawutoo kanarratti jalqabaa kanarratti dhooyitan jechuudha. Eegasii kun kan ammallee barreeffama kana fida barreeffama kanarraa gabbuutaniiti isa adivaayinsii hajoo isa xumuraa kanarratti dhooyitan jechuudha. Adivaayinsii hajoo kanarratti akkasitti dhooyitan kunoo lakkoofsa kanneen nuuf fida jechuudha. Lakkoofsa kanarraa lakkoofsa isa guddaarra kaayyannee akka viidiyoon isaanii qulqullina olaanaadhaan nutti mul'atutti daawwachuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf 360 kun walakkaa kanarra jechuudha. Osoo guddaa hin ta'in xiqqaa hin ta'in jechuudha. Walakkaa kanarra naaf kaaya ofuma isaatiif jechuudha. Kanaaf amma isin yoo amma warri biyyee jiru faan immoo daataan isaaniitis laafaa tahaa jawwaalaanis wal qabatee shabakaanii fakkeenyaaf 144 kanarra godhachuu danda'anii kanarra yoo godhatan immoo hedduu isinitti yoo qulqullina olaanaadhaan viidiyoo isin mul'achuu baattees immoo daataan isinirraa hin dhumu jechuudha. Daataan keessan isiniif akka qusatamu tahaa jechuudha. 200 kunillee 240 kunillee akkasuma kanaaf immoo yoo barbaaddanii 480 irra akka viidiyoo sirriitti qulqullina olaanaadhaan itti dhaggeeffachuu dandeessan yoo barbaadan immoo 480 kanarraas godhachuu dandeessanii 720 irraas godhachuu dandeessanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf anima reefu 360 irra jira 720 kanarraan godha. Amma akka reefuutii miti jechuudha. Viidiyoon xiqqoo as xiqqoo shubbatamtee jirti. Qubeen ni mul'atti jechuudha akka reefuu sanarra. Kanaaf haala saniini itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Warra viidiyoon immoo qulqullina hin qabdu barreeffamni nutti hin mul'atu jettaniif jechuudha. Kana dura viidiyoo sana isiniif maxxanseen ture viidiyoon tun nutti hin mul'atu jettanii warri barreessitanis jirtanii. Kanaafin irra deebi'ee jechuudha. Ammallee isiniif qabadhee dhufee haala kanaan itti fayyadamaa isiniin ja'a. Hamma barnoota dhufuu walitti dachaa nutti nagaaf naaf turaa isiniin ja'a. Nagaan jiraadhaa.